Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Baankiin biyyaalessaa caalbaasii sharafa alaa geggeesse xumure. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa caalbaasii sharafa alaa geggeessa milkaa'inaan xumuruu ifa godheera. Caalbaasichaan baankonni 27 hirmaachuu baankiin biyyaalessaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin kan beeksise yommuu ta'u, haaluma kanaan ammoo gatiin sharafa alaa ol aanaan doolaara Ameerikaa tokko birrii Itoophiyaa 135tti galmaa'uun himameera. Baankota caalbaasii irratti hirmaatan galateeffachuun sharafa alaa dhiheenyatti hordofuuf durri caalbaasii dabalataa kan geggeessu ta'uu baankiin Itoophiyaa beeksiseera. Koreen Itoophiyaa miseensa dhaabbata daldalaa addunyaa akka taatuuf hojjetu qophii isaa gamaggame. Koreen teeknikaa Itoophiyaa miseensa dhaabbata daldalaa addunyaa akka taatuuf hojjechaa jiru haala qophii isaa xumuraa gamaggameera. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasahun Goofeen gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin walga'ii 5ffaa garee hojii dhaabbata daldalaa addunyaaf qophii xumuraa koree teeknikaa irratti hirmaachuun kallattii hojii kennu ibsaniiru. Gamaggamni qophii marii duraa magaalaa Bishooftuutti geggeeffamaa jiru kun koonfiransii ministeerota dhaabbata daldalaa addunyaa 14ffaa bara faranjoota 2026 Kaameruunitti geggeeffamu irratti miseensummaa Itoophiyaa mirkaneessuuf kaayyeeffachuu dubbataniiru. Bu'uuruma kanaan miseensonni koree teeknikaa kun qophii barbaachisaa taasisuun garee mariisisootaaf humna ta'uu akka qaban hubachiisuu ibsaniiru. Daarektarri ol'aantuun dhaabbata daldalaa addunyaa Dr. Nigoozii Okonjoon dhiheenya kana turtii Itoophiyaatti taasisaniin ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliin marii Itoophiyaa miseensa dhaabbatichaa haala ta'uu dandeessu irratti kaayyeeffate taasisuun ni yaadatama. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa Itoophiyaatti gargaarsa namoomaa lubbuu baraarsaa deeggaruuf birrii biiliyoona 3 ramade. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa nageenya diinagdee eegumsa fayyaa tajaajila bishaanii fi qulqullina naannoo dabalatee hojiiwwan gargaarsa namoomaa lubbuu baraaruu guutuu Itoophiyaa keessatti taasifamu deeggaruuf birrii biiliyoona 3 ramaduu ifa godheera. Kun kan ibsame waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa fi koreen fannoo diimaa idil addunyaa waliigaltee tumsa hojii haaraa kan bara 2025 guyyaa kaleessaa mallatteessan irrattidha. Dhaabbileen lamaan waliigaltee kanaan Itoophiyaatti gargaarsa namoomaa kennuuf kutannoo qaban irra deebi'anii kan mirkaneessan yommuu ta'u, waliigaltee bakka kanaa hooggansi ol'aanaan dhaabbilee lameenii fi bakka bu'oonni miidiyaalee idil addunyaa fi biyyaalessaa argamanitti barreessaan ol'aanaan waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa Abarraa Luleessaa fi Itoophiyaatti bakka bu'aa waldaa fannoo diimaa idil addunyaa Maartiin Taalmaan gidduutti mallattaa'eera. Waliigalteen kun tumsa hojii bara 2025 baajata waggaa birrii miiliyoona 509.6 kan qabu yommuu ta'u, hawaasa walitti bu'iinsaa fi jeequmsaan miidhaman naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Beenshaangul Gumuz, Affaarii fi Somaaleetti argaman irratti kan xiyyeeffatu ta'uu dabalateera. Dabalataan koreen fannoo diimaa idil addunyaa eegumsa fayyaa, tajaajila bishaanii qulqulluu fi naannoo dabalatee hojiiwwan gargaarsa namoomaa lubbuu baraaruu guutuu Itoophiyaa keessatti taasifamu deeggaruuf birrii biiliyoona 3 ramaduu isaa ifa godheera. Jaarman hojiiwwan gargaarsa namoomaa Itoophiyaaf deeggarsa yuuroo miiliyoona 50 taasisuun dhagahame. Jaarmaniin hojii gargaarsa namoomaa karaa ejensii dubartoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNICEF fi UNHCR irraa deeggaruudhaaf Itoophiyaan yuuroo miiliyoona 50 kennuu ishee beeksifteerti. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Jaarman Jens Heenfiildii fi hoogganaan waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qindeessaan dhimma namoomaa Raamiz Alakbaarov dabalatee qindeessitoonni kanneen biroo fi qondaaltonni ol'aanoon biroo bakka kanatti argamanii koomishinii diinagdee Afrikaatti ibsi laatameera. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Jaarman Jens Heenfiild haasawa taasisaniin haalli amma jiru addunyaa irratti sochii gargaarsa namoomaaf qormaata ta'us Rippaabilikni Federaalaa Jaarman garuu deeggarsa Itoophiyaadhaaf taasiftu cimsitee itti fufti jechuun waadaa galeera. Itti dabaluunis Jaarmaniin hojiiwwan gargaarsa namoomaa karaa ejensii dubartootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNICEF fi UNHCR irraa hojiiwwan oolan deeggaruudhaaf yuuroo miiliyoona 50 Itoophiyaaf kennu ibsa godheeran. Deeggarsi amma taasifame kun Itoophiyaan waggoota dhufan keessatti deebii namoomaa akka laattu kan dandeessisu ta'uu eeranii dabalataan biyyoonni sirna deebii namoomaa addunyaa fooyyessuudhaaf yaada haaraa akka qopheessan dhaamaniiru. Hoogganaan waajjira mootummoota gamtoomanii fi qindeessaan dhimma namoomaa Raamiz Alakbaarov gama isaaniitiin walta'iinsa Jaarmanii Itoophiyaatti dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin qabdu kan dinqisiifatanii fi
Jaarmaniin bara darbe deeggarsa yuuroo miiliyoona 44 kennuu ishee eeruudhaan kana keessaa waajjirri qindeessaa dhimma namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin yuuroo miiliyoona 14.9 fi UNHCR Itiyoophiyaan ammoo yuuroo miiliyoona 4.1 argachuu isaanii eeraniiru. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleeny adeemsa nagahaa Koongoo mijeessuuf filatamuun himame. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleeny pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo fi pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataan adeemsa nagahaa baha Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo mijeessuudhaaf hawaasa misooma gaanfa Afrikaa fi hawaasa baha Afrikaatiin filatamuun himameera. Hooggantoonni duraanii sadan hawaasa misooma gaanfa Afrikaa fi hawaasni baha Afrikaa gurraandhala 8 bara 2025 adeemsa nagahaa mijeessuudhaaf yaa'ii waloo Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti geggeeffameen filatamuu isaanii Citizen Capital gabaasa isaa keessatti eereera. Filannoon hooggantoota kunneen adeemsa nagahaa adda addaa Luwaandaa fi Naayiroobitti geggeeffameen qindeessuu fi tarkaanfii fudhatame akka ta'e kan himame yommuu ta'u, kunis naannoo walitti bu'iinsi miidhame keessatti tasgabbii fiduudhaaf dhiibbaa haaraa taasifamuu qabu jechuun dubbatamaara. Murtiin kun kan darbe marii hooggantoota biyyoota hawaasa misooma Afrikaa kibbaa fi hawaasni baha Afrikaatiin geggeeffame hordofu yoo ta'u, isaanis haala nageenya baha Afrikaa keessattuu baha Rippaabilika Dimokiraatik Koongoo irratti haala qindaawaa qabaachuudhaan barbaachisaa ta'uu cimsanii ifa godhaniiru. Baha Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti humnoota mootummaa biyyattii fi garee hidhatee M23 jedhee ufwaamu gidduutti wal dhabdeen uumame lubbuun namoota nagahaa hedduun galaafatameera. Masriin biyyoonni yaa'ii laga Abbayyaa hidha haaromsaa akka hin daawwanne gaafattus fudhatama hin arganne jechuun ministeerri bishaanii fi enerjii ifa godhe. Itiyoophiyaan ministeeronni biyyoota yaa'ii laga Abbayyaa hidha haaromsaa akka daawwatan dursistee erga beeksiftee booda Masriin ammoo akka hin daawwanne hunda isaanii xalayaadhaan gaafattus yaadichi fudhatama akka hin arganne ministeerri bishaanii fi enerjii Itiyoophiyaa himaniiru. Ministeerri bishaanii fi enerjii Itiyoophiyaa Injiinar Habtaamuu Ittafaa daawwannaa kana ilaalchisee turtii godhaniin biyyoonni miseensa yaa'ii laga Abbayyaa ta'an gaaffii Masrii akka hin daawwanne iseen kennite kan hin fudhanne cinatti dhiisanii Itiyoophiyaa kan kennite ammoo fudhachuu isaanii ibsa godhaniiru. Ministeerri bishaanii fi enerjii Injiinar Habtaamuu Ittafaa biyyoonni walgahii ministeerota biyyoota miseensa yaa'ii laga Abbayyaa dhuma torbee darbee magaalaa Finfinneetti geggeeffame irratti hirmaataniif xalayaa erguun hidha haaromsaa daawwachuu isaanii dubbataniiru. Gama biraatiin ministeerri bishaanii Masrii xalayaa ministeerota biyyoota yaa'ii laga Abbayyaa hundaaf barreessan waamicha hidha haaromsaa daawwachuudhaaf godhame fudhachuu akka hin qabne gaafatanii turan. Haa ta'u malee ministeeronni kunneen erga Masriin hin daawwatinaa kan jedhu xalayaa waliin dhufeen deebii akka hin kennine dubbataniiru. Kunis Itiyoophiyaa qofa osoo hin taane ministeeronni biyyoota yaa'ii laga Abbayyaas deebii osoo hin kennin dhiisuun hidhicha daawwachuun isaanii agarsiisaadha jechuun kaaseera. Akka Injiinar Habtaamuu Ittafaa jedhanitti ministeerri bishaanii Masrii hidha haaromsaa akka hin daawwanne gaaffii dhiheesse kun mallattoo tuffii biyyoota yaa'ii laga Abbayyaa biroof qabu kan agarsiisuu fi sababbii isaatiin ammoo Itiyoophiyaan hidha ishee akka daawwattu affeeruun mirga isheetii waamicha Itiyoophiyaa fudhachuu yookaan dhiisuu mirga isaaniiti jechuun dubbate. Kanuma walqabatee ministeerri kun jalqaba hidha Abbayyaa akka daawwatan kan affeere inisheetiivii bishaan laga Naayilii osoo hin taane Itiyoophiyaa akka ta'e dubbateera. Ministeerri bishaanii Masrii ergaa akka hin daawwanne kana wayita dabarsan biyyi kamiyyuu ergaa kana akka hin fudhatin dubbataniiru. Kun ammoo Itiyoophiyaadhaaf milkaa'ina guddaadha kan jedhan ministeerichi Masriin dirree Itiyoophiyaa irratti kaka'umsa guddaa qabaatanii gara hidha Abbayyaa deemaniiru jechuun kaaseera. Namoonni durani daawwatan jedhamee yaadamee 20 ta'anis waamicha Masrii hin daawwatinaa jedhu booda garuu lakkoofsi isaanii gara 30tti ol guddachuu eeruun kunis daawwannaa kanaaf xiyyeeffannoo ol'aanaa kennuu isaanii agarsiisa jedheera. Manni murtii Afrikaa kibbaa himannaan duguuggaa sanyii warra adii dhugaa miti jedhe. Manni murtii Afrikaa kibbaa himannaa duguuggaa sanyii warra adii jira jedha kana kan kuffise yommuu ta'u waanuma sammuu namaa keessatti uumame malee waan dhugaa miti jechuun himannaa Tiraampii fi gorsaan isaanii ka'an kuffiseera. Murtoon kun kan dhagahame garee ol'aantummaa adiitti amanuu Buraaliyoon jedhamuuf arjoomni nama sooressaa tokko yeroo dhorkamettidha. Giraantlaand Maayik Biree garee ergaa sanyummaa fi wal qooduu labsuu deeggaruudhaaf $2 miiliyoona 2.1 arjoomuus gaafatee ture. Tiraamp Afrikaa kibbaa keessa ajjechaan qonnaan bultoota bal'aa akka jiru kan himuu fi Elon Musk ammoo seerri lafaa sanyiin loogaa yoo jedhu akkasumas kanaan dura duguuggaa sanyii namoota gurraachaa balaaleffataa ture. Tiraamp godaantota irratti
irratti tarkaanfii fudhataa jiraatus qonnaan bultoonni adii Afrikaa kibbaa sababa ari'atamaa irra gahuun isaaniitiif Ameerikatti baqachuu akka danda'anis himee ture. Putiin albuuda Raashiyaa fi Yukureen Ameerikaaf kennuuf fedhii qabaachuu himan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Putiin lafa Yukureen qabatan dabalatee Ameerikaan albuuda akka argattuuf heeyyama ta'uu dubbateera. Tiraamp irra deddeebiin Yukureen deeggarsa Ameerikaa argachuudhaaf albuuda ishee kennuu qabdi jechuun booda oduun kun kan dhagahame yommuu ta'u, Yukureenis dhimma kanarratti adeemsa waliigaltee sadarkaa dhumaarra jiraachuu aangaan biyya isaanii tokko kaaseera. Putiin afgaaffii wiixata darbee TV biyyaalessaa waliin taasisaniin pirojektiiwwan waloo irratti Ameerikaan albuuda akka argattu fedhii isaanii ta'uu kan himanii fi kunis daangaa haarawaa daangaa Yukureen Raashiyaa waggaa 3 dura qabatte dabalachuu kan himan ta'eera. Kana malees biyyoonni lameen wal ta'uun almuuniyeemii baasuudhaan gara US'tti erguun gita isaanii akka tasgabbeessu godha jechuun kaaseera. Baankiin Eeshiyaa guddichi hojjettoota 4,000 ari'ee hojii isaanii AI'dhaan bakka buusuuf jedhame. Ardii Eeshiyaa keessatti baankiin guddichi Signaappoor waggoota dhufan keessatti hojjettoota 4,000 ari'uudhaan hojii isaanii hubannoo namtolchee AI'dhaan bakka buusuuf karoorfachuu isaa himeera. Baankichi yeroo ammaatti hojiiwwan namaan hojjetaman hubannoo namtolcheen gargaaramee hojjechuuf kan karoorfate yommuu ta'u, dubbi himaan baankii kanaa akka himanitti baankichi waggoottan itti aanan muraasa keessatti hojjettoota yeroo fi koontiraataan mindeessee hojjechiisaa jiru akka hir'isu himeera. Dhaabbatichi hojjettoota Signaappooritti argaman keessaa meeqa hojii isaanii dhabuu akka danda'an akkasumas gosa isaanii kam akka ta'es odeeffannoo gadi fageenyaan hanga ammaatti osoo hin kennin hafeera. Kibba Sooriyaa hidhannoo meeshaa waraanaa irraa guutumatti bilisa akka ta'u barbaada jechuun Israa'el dubbatte. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu kibba Sooriyaa hidhannoo meeshaa waraanaa irraa guututti bilisa ta'uu qaba jechuun dubbateera. Dhimmi kun Israa'eliif bulchiinsa haaraa Sooriyaa gidduutti waldhabbii uumuu danda'ama jedhamee sodaatamaa kan jiru yommuu ta'u, ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuun ammoo dilbata darbe leenjitoota waraanaatti wayita dubbatanitti humnoonni Hayaat al-Tahrir al-Shaam gareen Islaamotaa Asaad aangoo irraa fonqolchanis ta'ee waraanni Sooriyaa haaraan iddoo kibba Damaasqoo jedhamu kana akka hin seenne hin eeyyamnu jechuun dubbateera. Netanyaahuun Israa'el lafa Sooriyaa muddee darbe yeroo Asaad aangoo irraa fonqolchamu qabate keessaa hin baatu jechuun kan dubbateef kun ammoo Israa'el tarsiimoo kanaan dura hordoftu kan deeggartudha jechuunis kaaseera. Israa'el gara Goolaan harka caaluu bara 1967 yeroo waraanni baha giddu galeessaa gaggeeffamaa ture Sooriyaa irraa humnaan fudhachuun ni yaadatama. Deeggarsi Ameerikaa adda cituu isaatiin Suudanitti namoonni beela'aa jiraachuun himame. Suudanitti deeggarsi namoomaa Ameerikaa adda cituun giddu galeeyyiin soorata yeroo atattamaa namoonni hiyyeeyyiif kennan dhibbantaan 80 akka cufame himameera. Tola ooltonni akka jedhanitti ajajni hojii raawwachiiftuu pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp USAID guyyoota 90f Tiraamp deeggarsi akka addaan citu mallatteessaniin giddugaleeyyii soorata dhiheessan 1,100 akka cufamu dirqisiiseera jedhan. Suudanitti namoonni miiliyoona 2tti dhihaatan kanneen jiraachuudhaaf qabsootti jiran taatee kanaan miidhamuu isaanii himaniiru. Loltoonni fincilaa humna dafee qaqqabaa ofiin jedhan RSF fi waraana mootummaa Suudaan gidduutti adeemaa jiru namoonni 10,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi ajjeefamuun ammas akkuma itti fufetti jira. Bara 2023 irraa kaasee namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uun beelaa fi du'aatiif saaxilamaa turaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu namaaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Turtiin waliin gootaniif galatooma.